dhaamsikiyya halanaadha. Namoonni qe'ee jirtan, namoonni biyya keessa jirtan, namoonni lubbuu keessan aarsaa gootanii uummata tajaajiluudhaaf immoo uummata keessa bobbaatanii jirtan rakkoo badduun ammaa begiidhaaf qondaala gidduutti uumamtee jirta. Gandoota kana lamaan keessatti taatotiin ta'anii jiran ammaa daa'imni tokko daa'ima waggaa 10 daa'ima 7tu ganda xinnoo tokko keessaati guyyaa 3 gidduutti boqotee jira. Adaraan siniin jedha. Gandi akkasumatti dhumuudhaaf jettu kun ganda qondaalaatii fi begii gidduutti argamtu bakka badduu ta'u ishee quba qaba. Garuu waan qabdaniitiin abdiin ani mataa kiyya keessa godhadhee ture ganda geemii gaabbaa kanaatiif torbee kana keessa nan deemaadha yaada kiyya keessa kan ture. Garuu akkin abdadheef wanti abdadhe waan waliin qixxaanneef deemsa kiyya torbee kanaadha ofii kiyyaatii nan hambise. Kana kan na godhe gandoota sana keessatti wanti dhagaye fakkeenyaatii fi nama guddaa maatiin jalaa boqotan tokkootiif bilbileen ture. Namni kun akkas naan jedhe. Warruma geemii gaabbaa gaafa dhufee mucaan taani jalaa boqonnaan oli wajjin hin awwaalle. Warra sanaatii fi magaalaa qondaalaa keessaatiin warri kun haatiyan kanaan dura bira ga'ee deebiillee daa'imni ishee tokkittiin haftee hammallee dhibee hamaadhaatiin hubamtee guyyaa dheengaddaa mana yaalaatii deebite. Abbaan qalbii gadhiiseetu maraate hojjetatee jiraachuun itti ulfaate. Egaan dhaamsa lamatuudhaatiifan gara miidiyaa kanaatti laayivii dhufee hin beeku gara miidiyaa kanaatti waan lamaaf hin dhufe. Mee kan isaanii miti. Hafeera deeggadda immoo isbitaalatti deebi'ee achi ture. Amma isbitaalatti deeggare gaa fooyya'ee raafame. Hin dhukkubaannis. Mucaanis inni. Dhukkubennis. Tokkittii matana tafeefini harmee roozaaf. Amma maalla gargaarta beektaa? Mana xinnoo isheen bitaaf gara magaalaa qondaalaa kana. Kana hundumaa kanan isinitti odeessuudhaatiif yookaan isinitti dubbachuudhaatiif dhufe gaafan muka qabataa dhabu qofaan kanan gara keessanitti yookaan gara sooshaal miidiyaa kanatti achi as ba'u. Kunis immoo dhibee kanaatiif gandi humnaa ol muka qabataas dhabee daawwaas dhabee namas dhabee badduu ba'e ganda geemii gaabbaati. Maaloo adaraa keessan ogeessonni fayyaas lubbuu laattanii deemtanii jirtan. An kan ofii kiyyaa yaade gidduu kana gara achiitti utuun hin qajeelin fuula dura uummanni geemii gaabbaadhaa bakka ani yaadetti akkanaa dhufuufan haala mijeeffadheen ture. Garuu naaf hin danda'amne. Sababni naaf hin danda'amneef lafa jira. Haa ta'u iyyuu malee torboota achi aanan keessa lixa deemuun kiyyaa ofii kiyyaati dirqama. Karoorrarraayyuu kaleessa ajajadheen har'a wanti ani yaade sun wal qixxaachuu waan baateedhaatiif jechan deebisee kaansilii godha. Ilaa sheerii waliif godha. Ammayyuun isiniin jala ammayyuu wanta isin waa gochaa jirtan miti gochaa jirtu argaa jira. Qe'ee tokko miti Jarmaniiti argaa jira. Qe'een obbo Hiriyaa kiyya obbo Abarraa fa'aa waayilloonni isaanii namoonni jiraattonni Firaankifartii fi naannoo magaalaa ishee jiran marsaa lamaadhaatii fi gara achitti gargaarsaaf qajeelanii turan. Amma garuu wanti an isiniif dhaamuuf jedhe ariitiidhaatiin wanti ammaadhaan gandi geemii gaabbaa guutummaatti badduu ba'uudhaatiif guyyaa 3 gidduutti namni 7 jechuun baa ulfaataan. Namni anammoo wajjin haasaa jiru kun mucaan jalaatii duutee taaziyaa taa'ee jira. Naannoo keenyaatti yeroo tokko wanti Oromoon kun maaliif nama miti qofaa ta'e. Ganda sana keessatti haati ilmoo tokkittiin hafteefii jirtu. Abbaan maraate egaa harmeen roozaadhaa akkasumatti hidhaatiin jirti. Wanti haaraa yaadamaa fi jiru ni jira. Milkaa fi milkaa'uusaa hin beeku gaa. Waaqatu harkaatii qaba. Ta'us garuu nana manaan hin milkaa'a jedhee tanaman. Sababni hin milkaa'a jedhee amanuutii fi egaa akka yaada kiyyaatti namni guddaan hin soba jedhee waan hin yaadneetiif jecha waan milkaa'utu yaadameef jedheen amana. Akka mataa kiyyaatti isa hafe moo sakaan waaqatu harkaatii qaba. Dabala wanti niin jedhaan taatota amma guyyaa dheengaddaadhaa haraara xinnoo ta'ee reedhan tokko quban qaba. Maal akka isa booda uumamu hin beeku. Inni kun kara bahaatti ta'ee jira. Garuu adaraa waliif liinkii isaa walii dabarsa. Maaloo namoonni achi as gargaarsaafis dhuftanii jirtan. Namoonni gargaarsas gadi ergaa jirtan. Namoonni gargaarsa akka deemuufis karoorsaa jirtanii
gandi loobbii toobbiidhaatii fi geemii gaabbaa ammayyuu ba'aan isaanii akkuma sanatti jira. Keessumaatti ganda geemii gaabbaadhaatiif wanti tokko iyyuu hin taane gandi uummanni itti badduu ba'e moo ganda sana. Egaan ani kanan facaasaan itti adeemaa jedhee yaade uummata ganda geemii gaabbaa sanatti. Akkamittiin isa jedhuuf inni akka ani beekutti karaa qaba akka ofii yaade tokkotu jira garuu wanti sun hin milkoo. Kanaaf dhaamsaan isiniitiif dhaamu madaan keenya baay'eedha jarana rakkoon keenya danuudha akka nuti lafa dhiinnu kanaa miti akka nuti wantoota garaagaraadhaatiin jirra jennee lafa raasnu sanaa miti. Wanti nuti taanee jiru waan danuutu jira waan baay'eetu jira rakkoon uummanni keessa jiru rakkoo danuudha. Assalaaleetii kaasee arsii lixaa shirkaadhaa kaasee hamma lixa Oromiyaatti. Amma shirkaadhaati badduu arsii lixaa keessaa shirkaati badduu baanee jiru as qarsaati. Arsii lixaa karaa qarsaa karaa Shaashamannee karaa qarsaa iddoo jedhamu rakkoo ulfaataatu jira quba qaba. Garuu wanti ulfaataan ammaa isa daa'imman waggaa 5 gadi badduu baasaa jiru kanaan. Maalu adaraa keessan warri gara achitti gargaarsaafis deemaa jirtan warri gargaarsaafis karoora qabdan qondaala gidaamii. Ilaa gidaamii keessaati nan dhagaa wanti baay'een akka jiru garuu buruqsanii itti buun waan lamaaf ulfaata waan lamaan ulfaatu sanamoo harka keenyaan namni akka abidda qabutu hin hiyyamnu garuu waan uummataa kana gaafatamoo obsi otuudhuma jedhamuuti. Fai. Otuma obsamuu nama caala yoo sochiin ammaadha namni karoora qabu yoo jiraate geemii gaabbaa kana moo karaa qondaalaa argadda. Argachuun hin ulfaatu sababni isaa sammuu nagaan nama muraasaa ta'u iyyuu malee jira. Gara qondaalaa ni jiraata. Yoo isinitti ulfaate gaan beeku warra toobbiif warra loobbiidhaa argachuu dhabuu dandeessu ta'an beeku. Garuu isa sanaafis akka taa'ame walii wajjin haasa'uun hin danda'amu. Kanamaaf hin jedhu. Ammayyuu ba'aa ulfaataan toobbii loobbiidhaatii fi geemii gaabbaa. Gandoonni kun walitti ta'an kaazee inni jedhamu kun walitti maxxanu baay'ee barahaadha. Baay'ee fagoodha. Lafa sana deemeeraan baay'ee barahaadhaatiif baay'ee sodaachisaadha. Ammayyuu namni dhala itti dhabaa jira. Maaloo adaraa keessan dhaamsa kana walii dhaama. Yoon milkaa'ee moo torbee kana keessa deeme anuu deebiseen quba isin qabaachisa. Garuu deemuudhaatiif humna gaafata. Ariitiidhaatiin immoo gandoonni kun ariitiidhaan nuuf haa deemamu. Namoonni jedhan yoo jiraatan immoo wal ijaartanii gurmooftanii dabaloo qondaala deemuuf haala mijataa baay'eetu jira. Ulfaat hooggantoonni isaanii baay'ee hawaasaaf dhukkubsatudha. Fayyaa ta'e yaadni kun yaada koomentii kana jalatti barraa'e. Sababni isaa bakkootaan deeme keessaati qondaalatti nan mudanne uummataa wajjin walitti hin baatu jedhamee rakkoon na mudates hin jiru. Isaanis lakki hiinkoo jennee kan na didan hin qaban. Kanaaf dhaamsi anamma isinii dhaamuuf jedhe maaloo qondaala geemii gaabba. Waan lama daawwaaf midhaan. Jaroonni kun lamaan wal faanuma barbaachisu. Daawwaanis midhaanis wal faanuma barbaachisu. Kana gochuudhaatiif immoo waahilloonni keenya keessumaati dhaabbanni hirkoo lammiidhaa gimbiirra jiru. Wantoota kana namni utuu hin deemin amma dhumaatti haala haanjessuu keessatti argama. Sababni isaa gaggeessaan dhaabbata sanaadhaa nama gaariidha waan ta'eedhaatiif. Badii rakkoo karaa kanaa dhufan nam fudhadha jedheedhuma itti adeema waan ta'eedhaatiif. Namni begiitti akka tiimiin kiyya hin duune akka tiimiin kiyya hin awwaalamne godhe itti maan geggeessaa dhaabbata hirkoo lammii kanaati. Kanaan dhuguma jiruun sinitti malee ogeessi fayyaa achi jiru tokko afaan bineensaa keessa nu buusee ture. Nyaatamnee turre akka ogeessa fayyaa biyya kanaa dhaqee biyya sana jiru tokkodhaaf nu nyaachisu afaan nutti bansiisee jennaan waan lamaafam. Waan lamaan nuti hafneef kuni dhugaaf kan dhaabbate sinoodosiin achi jira. Isaan dhugaadhaaf dhaabbatan. Hidhata eenyu yoo soon ta'an hidhata dhugaati. Dabalatamoo namni kun ofii isaa laateetu afaan kee qabittiin jedhee wanta ergame daawwaa fuudhee dhaqee hospitaalatti ree hospitaalaati moo bira dhaabbatee achiitii moo hospitaaluma sanaati moo damee garaagaraatiif moo hiree ofii isaatiif moo lohee keessaatii ba'e. Hamma kanaatti nama lubbuu isaa laatee wanta nuti qabannee sochoonu fuula keenya dura dhaabbatee milkeessuu danda'utu lixa sanar. So
Kana maafantiniin jechuudhaatiif jedhe dhaamsa kana hundumaa kanan finii dhaamuudhaatiif jedhe dubbii xinnoo ishee wabsadhu waan naan jedheef ofirraa wabseen ture na caale garuu waan an godhu nabe. Ani isinii fannaa maa isinittani maa ammas dabalatan isinitti maa guyyoota muraasaasitti kara qondaalaadhaa himachuu dandeenya. Warri ganda geemii gaabbaanuuf argaman yoo jenne uummata sana rakkoonni keessa jiru amma goda isaatiittan bira ga'ee beekan gadi qoradheen beeku. Rakkoo uummanni sun keessa jiru. So nu dura kan dhaabbata saayitii kanarratti argachuu dandeenya jedhee dhuma naman. Sababni isaa daa'imatu dhumaa jira achiiti waan ta'eef. Kana hundumaa kanan isinitti fideetii fi ani deemsi kiyya guyyaa 3 booddee ture. Garuu wantoonni jedhame wayii tokko wanta wallaan qixxaanne wayii jiraatiifan isa sanarraa. Kanaaf dhaamsan dhaama. Namoonni asirraa deemuuf karoora qabdan adaraa qondaala. Namoonni immoo daawwaa of harkaatii qabdan adaraa qondaala. Qondaala gaafa geessan immoo gaafadha gandi sun kaleessaaf guyyaa 3 gidduutti nama 7 daa'ima 7tu du'e. Duuti nama tokkoyyuu amma akka ulfaatu dhaggeeffadha. Harmeen amma haati muka qabatan dhabaniiru. Wanti itti yaalaman hin jiru. Kanaaf dhaamsa kana kanan finii dhaameetii fi ani akka karoora kiyyaatti silaati guyyaa 3 booddee gara sana galee ga'eedhuma deebi'uu ture hin danda'amu. Haalonni achii akkuma isin quba qabaattan. Sodaan keenya sodaa lubbuu keenya irraa miti. Isaan sanaa miti. Isaan sana lubbuun dhiiraa gaafa waaqni kaa'ee baati. Sodaan bakka sanaan jiru. Kan amma jiru namoonni baay'een tasgabbaa'eera jedhanii mataa isaanii keessatti waan yaadaniitiif jecha. So karaa dandeessanii gidaamiif qondaala. Gidaamiin warri magaalaadhaa hoomaayyuu dhagaa quban qaban baadiyyaan badduu ba'e. Keessumaatii daadhii walaliidhaatiin keessa dabitanii gaa'oo qabbee hin jiran. Isa kanamoo informationii miti quban qaba. Bakkuma sanan quba qaba. So walwalii birmadhaa. Yoo haala nageenyaatiif sodaattan akka qe'ee wal beektanitti walwalitti darbadhaa. Maaloo kanan isiniin jechuuf jedhe maatiin erga dhala dhabanii ijoollee 2-3 dhabanii raataniin booddee sadarkaa qalbii gatuu ragaa. Dhagaan waanjoon garbummaa biyya kanaadhaa dhagaa caalaa ulfaata. Inni kun warra bilisummaa qaban hin ilaallatu. Warra bilisoomanis hin ilaallatu. Warra uummanni harkatti badduu ba'ee waan nyaatan dhabanii dhibee isaaniif daawwaa bitatan dhabanii waan butan dhaban qophaa ilaallata. Warra biyya kana keessatti akka diinaatti lakkaa'aman fi warra dhalli isaanii guddifachuullee dadhaban sanatu ilaalama. Ammallee dhaamsan sinii qaban dhaamsi ani sinii qabu uummanni keenya rakkoo ulfaataa inni haala fayyummaatiin keessa jiru furuudhaatiif uummatichi yoo walii birmate malee hin taane ila waa'ee nageenyaa isinitti himu isinuu beektu itti bubu'inaan hin jedhina anuu itti isiniif hin bu'u isinuu beektu waa'ee dhibee kanaa irratti moo quba ol qabaadhaa. Shirkaati argitaniimi mana dhayyeessaa akka itti guban abiddatti kaane quba qabdu isin hubachiisu maatiif seenaa makeessatti akka yaadattan yaadadhaa ma isiniin jechuuf as ilaaltanii salaaleetti waan ta'aa jiru biyya dhiiraatti qe'ee biyya tiksee sadarkaa kanaan ga'etti waan ta'aa jiru argaa jirtu kanatti yaadachiisuudhaatiif kan Dambidolloo maal kana quuftan beektu isinu. Wanti nitti himamu hin jiru. Kan beegii wanti nitti himu garuu amma namummaa humaaniiti. Humaaniiti immoo daa'ima waggaa 5 waggaa 10 abbaan ammoo wajjin haasaa jiru taaziyaa ta'anii kaan. Mucaa kiyya waggaa 10tu yaalchisee dadhabee na jalaa boqote. Dhaamsa kana kanatti ni dhaameef guyyoottan 5 arfan 3 kana gidduutti emergency namoonni deemsaaf qophii irra jirtan adaraa keessan gara qondaalaatii fi gara gidaami. Gidaamiiti immoo naannoon jiru gaa'oo qabbee maalitti akka inni jiru uummata isaanii iyyaafadha. Qondaala deemtanii jennaan warri geemii gaabbaadha. Akka isaan achi as dhufan gaafadha. Deemtanii jennaan immoo wanta dandeenyu bilbilaanis haa ta'u walitti himuudhaanis haa ta'u maal jechuudhaanis haa ta'u wanta dandeenyu walii gochaa deemna. Kara lafa rakkoon jirutti deema waan lama. Midhaan nyaataa parsantii guddaa daawwa. Jaroonni kun lamaan wal faana barbaachisu. Kun adaraan dhaamsa isinii dhaamuudha. Kallattiidhaan akka itti kaataniitiin gara qondaalaatti yoo qajeeltan wantoota nuti walii keenyaa walitti himuu dandeenyu walitti himan. Humaanitii namummaa qofaarratti daa'ima waggaa 5 kana haa oolfan. Ammas dhibeen kun
kuukkii isaatu ammas bokkaan ta'e tokko roobee gaafa ol deebi'u rakkoon kun maal gochuutu nurra jiraatare daawwaan kun ga'amatti akka inni magaalaa tana keessatti argamu gochuun waan tokko dhaamsa kana isinii dhaameen wal jajjabeessaa walitti himaa garuu akka tiimiitti yoo walitti qabamanii kun kana hin ta'a jedhame moo walii wajjiniidhaatiin godha ulfaadhu fayyaan saddeemin galatoomintiin jedha namoonni hundumtuu daandii irra jirtan garaa karaa irra jirtan ila ani waan siniin jedha nama guddaa tokkotu gara lixa biiftuu kanatti otuu deemaa jirruutti gimbii gaditti dhaan gaafa dhaanan ofirra gatteettisan namni kun faarfataadha nama guddaa ani akka oromootti faarfataa keessaa guddaa oromoon qabdu ittiin jedhuutiif yoomuu boodatti deebi'ee kun nama akkasii jechuu nama hin dandeenye dhaloota kiyyaa kaatee nama guddaadha kan ittiin jedhu takka achii gaafa dhaan akka itti miiratti deebinu dhama. Otuma deemuuti waan lafa jechaa yeroo sitti fakkaataa itiin corroqa dhiigaa borcaa deemaa jirra daani naan jedhe. Lafti kun dhiiga baay'een uwwifamee jira. Lafa jechaa hin jirru corroqa dhiigaa miilaan keessa jechaa deemaa jirra. Ila barri kun hin darba barri gadeen kun hin darba. So quba wal qabaadhaa walitti hima. Rakkoo keessa jirru kanatti walitti dubbadhaa. Nagaan nuti dhabne nagaan nuti barbaanne dhabne kun maalitti beekna waaqni guyyaa qabataa. Nageenya kana nuu deebisuu danda'a. Agaan jeequmsa jiru isa kana humaanitti irratti yoo xiyyeeffattani. Lixa Oromiyaa ba'a gurguddaan akka jiru achiiti najjoo gadi qaltu kaarraan baadiyyaan isaa rakkoo keessa jira dhibee kanaati. Hirra caalaa garuu namni kamiyyuu qondaalatti haa xiyyeeffatu. Wanta hundaa kan caalu daawwaan magaalaa sana keessatti argamnaan ooluu danda'a. Ganda geemii gaabbaa hin dhume uummati sun maalo beekiis ta'u qondaan uummata gidduutti badduu ba'ee sana ilaala. Adaraa keessan. Ila adaraa keessan intini jedha. Ani ofii kiyyaati bakka hin deemne beekiidha. Naqon ofii kooti. Isa kana intini jedha. Sababni beekii hin deemneef immoo sababan qabu ofii kiyyaati. Bakki itti moo deemaa jedhu moo beekiidha. Andaamsa beekiitti geessuu hin danda'u waan ta'eef. Andaamsa beekiitti geessuu kan hin danda'u yoo fi qaaduun teessumarraati ka'eera jedhamedha. Namtichi taanaan tun ka'eera yoo jedhame malee miila kiyya fuudhee naqon bakka san. Garuu bakki rakkoon kun jiru beekiif qondaala ba'aa ulfaataan garuu amma qondaalarra jira. Bakka inni jiru kanatti immoo dhaamsan hunduma keessaniitiif dhaamu namoota hundumaatiif dhaamsanii dhaamu namni hundumtuu xiyyeeffannaa ofii isaatii uummatarraa godhu. Bakka daa'imoonni kun dhumaa jiranirraa godhu. Yoo kanaatiin wal gargaar rakkoo badduu kana kuffisuu danda'a. Namoonni gurmuudhaan qophooftanii jirtan maalidha? Ollee biitii dhaggeeffadhu ulfaadhu gaaf tokko rabbi nagaa buusee argina. Kun abdii kooti hiriyaa kiyya obbo Gumaa Abbaa Tubaafat bar tokko ni argina. Warra Jarman sinirraati yani komeen qabu. Tasuma warra Frankfurt irraati komeen qabu. So dhaamsa kanan isinii dhaama abbaa hayyuu baga nagaadhaatiin dhufte jaarsa araaraa ilma guddaa fayyaa ta'e ulfaadhu atis baga nagaan dhufte. Egaani wantatti kanaatiif wanti xinnoonis yoo namni 10-15 ta'e daawwaa qophaa bites hin danda'amti. Karaa dandeenyeen achiin ga'uun dirqama ishee ammaadha. Keessumaa qondaala. Namoonni qophaa'anii jiran ariitiidhaatiin yoo jiraatan immoo ariitiidhaan bakka sanaatiin ga'uudhaatiif qophaa'udha. Kana maafan siniin jedhaa qondaallii fi gidaamin ba'aan isaanii ulfaataa ta'uusaa kunuun odeeffachaan oolan. Waan uummataadhaa qeenjira waan ta'eef odeeffachaan oolan. Gara kamittuu akka namni sharafee waan uummataa kana jal'isuus hin barbaadu ofii kooti. Saayitii ammaa kana yoo danda'ame daawwaan gargariramee beekii qondaala. Kan gidaami baansaa ulfaataadha uummanni waan baay'ee ta'eera. Isa sana walumaan haasaamu itti dhiyoo kan jiran kan waliin haasaan namni gurguddaan jira waan ta'eedhaatii kan ammaa garuu ariitiidhaatiin namoonni dandeessan maaloo walfaana qondaalaaf beekii gargar hiraati. Yoo garuu gargar hiruun hin danda'amu kan bakka tokko duwwaa ga'uudha yoo ta'e immoo qondaala. Adaraan siniin jedha. Warri geemii gaabbaa warri gandoota isaanitti taananii jiran tanaa dhumaniiru. Warri ganda kaasee badduu ba'aniiru. Kana dhaamsa isinii dhaamuun koo yoo isin walii dirmattan malee yoo uummata isaatiif dhaammatee dhama'e malee isaati dhamaatiin namoota hundumaadhaa akkasumaan ta'eera duwwaa ta'eera.
Kanaafi dhaamsiyan isiniitiif dhaamu innammaadhaa adaraa begii, adaraa qondaal, adaraa gidaamii. Isaan sana hundaa caalamoo qondaala yoo danda'ame moo bakka lamatti gargar hira begii fi qondaala. Kanan dhaamsa isinii dhaama. Dhaamsiyan isiniif dhaamu kun bakka sana yoo geessan uummata kana balaa guddaa kanarraati oolchuu dandeessu. Gaafa asii kaatan immoo akkamitti akka deemtan akkasumatti fudhattanis immoo hin sokkina. Eessarra darbuun maal keessa darbuutu narra jira. Attam gochuutu narra jira. Uummata akkamittiin argachuu danda'a. Uummata bira akkamittiin ga'uu danda'a moo ilaala. Dhibba keessaa dhibba kanan siniin jedhu moo qondaala deemtanii hin danqamtan. Uummataaf an kanuman jedha. Dhimma dhibee irratti deemtanii dhimma uummata dhibamee irratti deemtanii jennaan qondaala deemtanii hin dhibamtan. Kan dhibamtan yoo jiraate iddoo biraa isaan sana haala mimmijeessaadhuma haasaa dudubbachaa deemuun gaariidha. Qondaala garuu akkasumatti yoo deemtan sin dura dhaabbatee nama haala isinii mijeessutu argama. Kanamoo dhaqeen argi. Ani moo dhugaa namaa hin nyaadhu. Waayilloonni kiyyaa begiitti yoo xinnaate saayitii 3 oliitiif bakka tokko ta'anii hidhaman. Yoo xiqqaateeti itayyuu maqaa kiyya moo gananii deeman rakkoodha waan ta'eedhaati. So kanaaf dhaamsiyan amma isiniitiif dhaamu lixa Oromiyaa deemuun hin danda'ama. Dhibba keessaa dhibba deemuun hin danda'ama. Attamittiidhaan deemuun inuma danda'ama. Uummata rakkate sana gargaaruuf deemuun hin danda'ama. Lixa Oromiyaadha. Eessa begiis gadaamiillee wanta jedhan dhagayeera. Rakkootiin dhibeen kun irra jiran bakka dhibeen rakkisaan kun akkasitti hidhaatiin jiran hamma ammaatti mudannoon hin jiru. Kanamoo ooraan yeroo meeqa deemee nutti argisiisa. Nus amma dandeenya irraatii imalli. Ogeessonni fayyaa oopaanis umurii isaanii jireenya isaanii waan tokko iyyuu fayyadamin badduutti baasaa jiru. Ani oopaa utuu hin galateeffatin kan hin darbine ogeessota fayyaa warra Oromiyaa oopaa warra ittiin jedhan. Isiniitti nutu galateeffatin hin darbu. Sababni isaa qe'ee hin irre bakka dhaquu dandeettan hundumaa deemtan utuu inni isinitti ulfaatu. Kanan dhaamsa isinii dhaamuutiif gara laayivii dhufe. Kanamoo walii qooda. Namoonni deemuudhaaf qophii qabdan immoo maaloo daraa keessan itti socho'a. Ulfaadhaan siniin jedhaa kanarraatii kan hafe dhaamsa harmee roozaadhaatiif yeroo dhiyootti dhaamsa gurguddaadhaatiin wal argina. Seenaa kan jijjiiru Waaqayyo, nagaa kan nama bushu Waaqayyo, ooshee kan nama bushu Waaqayyo. Lubbuun harka Waaqaa jirti. Dhugaa saba keessanii iddootti eegaa. Abdarras taati, rakkoo keessas taati. Dhugaa saba keessanii hamma dandeessan iddootti eeggadha. Yeroon kana jedhu moo utuuman kana jedhu bulchaa begii garuu utuun hin galateeffatin immoo hin darbu. Ati hamma dandeessu dhamaatii keerra jirta Waaqni moo si haa gargaaru. Kana kanan isiniin jedhuutiif rakkoo achi jiru sana furuun kan danda'amu yoo akkas ta'e qofaadha. Begii deemuudhaatiif immoo dirqama kan karoorfattan godina wajjin haasaa sinoodosi wajjin dhaqa. Nagaa dhattuu uummata nagaa argattuu waan nagaa godhattanii deebitu. Kanarraa kanaaf immoo bulchaan akka achi jiru immoo qorattanii inni jira taanaan immoo deemtanii nagaan deebitanii galtu. Lafa bulchaan hin jirretti garuu nagaan rakkoo uummatichuma argachuun iyyuu bakka sanatti. Kana kanan jedhee fi mudannoo na mudatan irra dhaabbadhee malee tilmaama tokko iyyuu hin haasa'u. Ulfaadhaa adaraatiniin jedhee dhaamsa isinii dhaameera wanti har'a gara laayivii kanaatti na fide kan usuu hin dandeenye gaa xinnoo ishee usinaan jedhame usuu hin dandeenye. Ulfaadhaan isiniin jedhaa yoo isinii danda'ame liinkii kanaa walii fuudhaatii walii qoqqooda. Geemii kaabbaa, ganda kaazee, toobbii, loobbii. Warroonni kun walitti maxxannee jiru. Hundi isaanii baay'ee miidhama. Toobbiinis loobbiinis begii jala. Geemii kaabbaa kaazee qondaala jala. Garuu walitti maxxannee jiru. Gandoonni kun badduu ba'anii hundumtuu. Dhaamsa walii dhaamaa, walii dabarsaa. Ariitii guyyaa 3 guyyaa 5 asitti kan argamu yoo jiraate qondaalatti qajeeluun dirqamaa dhaamsa kanan isinii dhaamaa karaa eessaa deemna akkamittiin deemnaa wal gargaarreedhuma walitti hinneedhuma kun akkas waliin jechaadhuma rakkoo kana keessa ol dabarsine komee biraatti deemna yoo komeen jiraate. Horaa bulaa Daani'eel Gammadaati ilma keessan san namtichi kardeemaaf. Fayyaa ta'a jaatanii biraadhaatiin wal argina. Egaa akkuma isiniin jedhee xinnoo bubbulee hiriyoota kiyya warra akka
Daawwitii faa, daawwitiin gosaa faa, amantii faa, guutuu nagaroo galmoo faa, obbo Abarraa faa, jaroota kanaa obbo Wandimu ulfaadha. Obbo daawwitiin gosaa faa, guutuu faa, namoota please groupii WhatsApp irratti share isaanii wajjiniidhaatiin immoo waan haaraa tokko anis gara taaneetti haasa'ee dhugaa keenya cuunfee kitaaba godhee fideera. Hiriyoota kiyyaan yeroo hundumaa wal wajjinaa ta'e rakkoo itti mu wajjiniidhaatiin yoo waaqni jedhee gabbaasne qabanneetiin itti dhufu. Waan minyaaf bareedaa gootan kana keessatti dabarsine akka isin achirraa argattanis abdiin qabaan. Garuu sinii dhufuu kan danda'u waayiloota koo wajjin erga mari'adhee raawwadhee kanatu taa erga isaan jedhani. Kanammoo farkaa kan qabu Roobilaa faadha, Daawwitii faadha, Abbaa Hayyuu faati. Isaan karaa agarsiisanii deemimee karaan kun uummata kanaatiif gaariidha. Fidi ilma kanaa dhugaan keenya maal fakkaata hin dubbisnaa jedhaniinaan kitaaba guddaa isinii qopheessira. Ulfaadha galatoomaa isaan maadhaa kallattii'an jedhe kanaatiin sheer godhaati waliin ga'a dhaamsi kiyya kanumaa. Nagaatti horaa bulaa deebana.